Odeeffannoo biraatti yoon darbu badhaasa taphattoota professionalaati kan argannu waldaan taphattoota professionalaa England bara baraan taphattoota ga'umsa olaanaa mul'isan yookiin ga'umsa gaarii mul'isan jedhee filuudhaan ni badhaasa. Kanaanis bara dorgommii xumurame kana taphataan liigichaan akka waldaa taphattoota professionalaa England jechuudha ga'umsa olaanaa mul'ise Muhammad Salahadha jedhamee jira. The Egyptian King kan jedhamu Muhammad Salah Premier League England keessatti ga'umsa ajaa'ibaati mul'isaati kan jiru erga Roomaarraa gara England yookiin Liverpool makameetii keessattuu taphataan kun sadarkaa kanatti akka ga'oomuuf yookiin taphataa cimaa akka ta'uuf gumaachi ga'een leenjisaa duraanii Liverpool Jurgen Klopp olaanaa akka ta'edha kan himamu. Taphataa kana sirnaan fayyadamuu keessatti leenjisaan kun egaa oolmaa guddaa akka oolanii fi kan dubbatamu gaa Muhammad Salah kilaboota Premier League kanneen akka Chelsea keessattis taphatee ture garuu mul'achuu hin dandeenye. Ga'umsa taphataa kan arguu hin dandeenye erga gara England deebuudhaan irra deebiidhaan Liverpool mallatteessee garuu taphataan kun waggootaaf walitti aansee badhaasota garaagaraa fudhataati kan jiru ga'umsa olaanaadha mul'isaati kan jiru. Taphataan kun bara 2017-18 akkasuma bara 2021 badhaasa kana fudhachuun isaanii yaadatamaa. Ammas irra deebiidhaan bara 2025 badhaasa taphataa cimaa yookiin kan waldaa taphattoota professionala England fudhachuu danda'eeti jira. Egaa taphatichi ga'umsa bara darbe mul'iseen badhaasni kun isaaf mala jedhamee jira Muhammad Salah jechuudha. Bara dorgommii darbe yeroo gaariidha kan dabarsee kilaba kana waliin akka walii galaatitti gooliiwwan 29 galchuudhaan kubbaawwan goolii ta'an 18 mijjeessee jira. Bara dorgommii tokkoon gooliiwwan hamma kanaa keessaa qooda qaba. Egaa Premier League Englandnis Liverpool yeroo 20ffaadhaaf shaampiyoonii akka ta'uuf gumaachi Muhammad Salah olaanaadha kan ture. Taphataan kun egaa taphataa cimaa kan waldaa taphattoota professionala England bara darbee ta'uudhaan kan filame. Egaa akkuma yaadannu badhaasa kana waggoottan dabarsanii keessa Manchester City irra taphattoonni garichaa Phil Foden fi Erling Braut Haaland fudhachuun isaanii yaadatamaa. Keessattuu Manchester Cityin osoo bara darbee Liverpool gidduu illiitiin dura waggoota afran darbee walitti aansee waancaa Premier League England fudhachuu isaatii wal qabatee egaa taphattoonni garee kana keessatti gumaacha olaanaa baatan badhaasa kana fudhachuun isaanii kan yaadatamudha. Taphataan ganna 33 Muhammad Salah ammoo bara kana waggaa lamaatiin booda badhaasa kana irra deebiidhaan fudhachuu danda'eeti jira. Badhaasa kanaaf taphattoonni hedduun kaadhimamuun isaanii ni yaadatama. Isaan keessaa taphataan sarara gidduu kilaba Arsenal Declan Rice akkasuma Cole Palmer, McAllister fa'aa Bruno Fernandes fa'aa kaadhimamtoota turanii garuu Muhammad Salah taphattoota kanneen caaluudhaan badhaasa kana fudhachuu kan danda'e. Dubartootaan ammoo taphattuu Arsenal kan fudhate lammiin Spain Marionaan badhaasa kana fudhachuu dandeesseeti jirti. Taphattuun kun bara dorgommii darbe Arsenal waliin yeroo gaariidha kan dabarsite. Sanaan alam Championship Prize badhaasni kun kennameeti jira. Karra eegan kilaba Burnley duraanii kan amma Manchester City James Trafford badhaasa kana fudhachuu danda'ee jira. Taphataa cimaa Championship England ta'uudhaan kan filame. Egaa karra eegan kun Manchester Citytti ergama kamees jalqabbiin isaa gaariidha kan fakkaatu. Bara dorgommii darbe Burnley ga'umsa gaarii mul'isuudhaan gara liigichaatti akka deebuuf taphataa yookiin karra eegaa gumaacha olaanaa baateedha. Egaa karra eegan kunis badhaasa kana fudhachuu danda'eeti jira. Championship irraa taphataa cimaadha. Karra eegaa cimaa osoo hin ta'in taphataa cimaa Championship ta'uudhaan kan badhaafame. Egaa sanaan alaa taphataan Aston Villa Morgan Rogers taphataa dargaggeessa Premier League England jedhamuunis badhaafameeti jira. Taphataan kun bara dorgommii darbe Aston Villa dhaaf goolii 8 galchuu danda'ee jira. Kubbaawwan goolii ta'an 10 yoo mijjeessu walumaa galatti gooliiwwan 18 keessaa qooda qaba jechuudha. Taphataa dargaggeessaa ta'uudhaan Morgan Rogers kan filame. Akkasuma akka walii galaatitti gareen cimaanis baay'eeti kan jiru. Bara darbee Liverpool goolii danuu galchuudhaan kan xumure. Muhammad Salah taphataa cimaadha jennee jira. Dargaggeeyyii irraa Morgan Rogers akkasuma dubartoota irraa taphattuu Arsenal Championship irraa taphataan Aston Villa taphataan karree ganama Manchester City kan duraanii Burnley James Trafford filamaniiti kan jirani. Odeeffannoo biraatiin La Liga Spain kan argannu. La Liga Spain bara dorgommii 2025-26 egaa eegaluu taphoonni akka Real Madrid fi Barcelona ga'umsa akkamii mul'isuu danda'u kan jedhu egaa jaallattoota kubbaa miilaa addunyaa biratti soominaan eegamaati
kan ture kana keessa gareen Xavi Alonso bara kana ga'umsa akkamiitiin dhufuu danda'a kan jedhu gaafii namoota hedduuti kan ture. As gareen kun rakkate goolii 1-0 injifachuu danda'eeti jira. Goolii injifannoo kilabichaa kan galche Kylian Mbappédha. Osasuna waliin taphate kilabichi daqiiqaa 51 irratti penalitiidhaan goolii galcheen qabxii 3 milkeeffachuu kan danda'e. Real Madrid taphasa torbee kana injifachuun jalqabuun isaa kaka'umsa garee kana keessatti akkamuudha kan eegamu. Xavi Alonso erga Bayer Leverkusen irraa gara kilaba kanaatti makamanii kilabicha gara guddummaa isaa duraanitti. Of course kilabiin kun Carlo Ancelotti jalattis kilaba ga'umsa gaarii mul'isaa turedha. Garuu bara darbe waancaa maleedha kan xumure. Inumaayyuu waancaa kilaboota addunyaa bara kana irratti yookiin kan marsaa darbe kan ganna kana irratti ga'umsi inni mul'isaa ture namoota hedduun akka qeeqamu isa taasisaa turuun ni yaadatama. Leensan kuni kilaba kana ni jijjiiraa fi kan eegamaatti jiru tapha jalqabaa isaaniitiin Osasuna injifachuudhaan eegaleeti kan jiru kuni oduu agaa deeggartoota kilabichaatti jennee kaasuu dandeenya. Gidduutti qophii isinaa affeeruuti jijjiirraa ganna kanaatiin kilaboota hedduudha kan hirmaatanii keessattuu kilaboonni jajjaboo liigichaa taphattoota hedduu mallaqa olaanaa baasanii gara garee isaaniitti makaniiti kan jiran. Jijjiirraa ganna kanaatiin wal qabatee mallaqa hangamiitu ba'ee rikoordiin fooyya'uuf jedhu maali kan jedhu irratti Shifarraa Jaamboo waan qindeesse qaba. Isa dhaggeeffannee walitti deemina. For a summer of record moves, squad rebuilds and manager shake-ups, we're ready and raring to go. That's a stunner! Walgeetti taphattoota ciccimoo addunyaa ta'uun dorgommii dirree keessaa bira darbuun maallaqa baasuunis gita kan hin qabne Pirimeer Liigiin Ingilaandii waqtii jijjiirraa gannaa bara kanaan riikoordii haaraa galmeessuuf dhiyaateera. Akka gabaasa footballtransfer.com jedhutti waqtiin jijjiirraa taphattootaa ganna kanaa fulbaana dhufu xumuramuun dura Pirimeer Liigiin Ingilaandii dursee paawundii biiliyoona 2.26 jijjiirra baaseera jedha. Nammoo kan bara 2024 baasan irraa harka 12.7 caalaan bara darbe kilaboonni Pirimeer Liigii Ingilaandii jijjiirraa waqtii gannaatiin paawundii biiliyoona 1.97 baasan. Kan bara kana ammoo hanga jijjiirraan guyyaa hafan keessatti xumuramutti maallaqni jijjiirradhaaf ba'u paawundii biiliyoona 2.5 ta'uu danda'a jechuun xiinxaleen. Kana dura bara dorgommii tokkoon riikoordii Pirimeer Liigii Ingilaandii ta'uun galmaa'ee kan ture bara 2023 yoo ta'u kilaboonni liigichaa paawundii biiliyoona 2.3 baasu hanga ammaatti riikoordiin qabameera. Gabaasni footballtransfer.com akkas jedha. Guyyoota hafan kana keessa maallaqni hin eegamne kilaboota liigichaa ba'uu danda'a. Keessumaa dhimma Alexander Isak gara Liverpool akkasuma immoo taphattoonni akka Mark Gui, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, Christopher Nkunku, Berichi Izedha hin xumuramne. Taphattoonni kunneen kilaboota Pirimeer Liigii Ingilaandii kanaaf mallatteessan yoo ta'e paawundii biiliyoona 2.5 ga'uu mala jedha. Akka gabaasa kanaatti Pirimeer Liigiin Ingilaandii jijjiirraa taphattootaa qofaan maallaqa guddaa hin baasne. Gurgurtaa taphattootaa irraas paawundii biiliyoona 1 ol argateera. Ta'us maallaqni baase kan argate irraa paawundii biiliyoona 1 oliin caalaan paawundii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 fi miiliyoona 25 Pirimeer Liigii Ingilaandii jijjiirraa taphattootaatiif baaseera. Oh yes! Matheus Cunha. Towards Burmo, who's away, right at Burmo! Paawundii biiliyoona 1 fi miiliyoona 200 fi miiliyoona 60 ammoo galii gurgurtaa taphattootatirraa liigichi argateedha. Haala kanaan liigota gurguddoo Awurooppaa shananiin wal bira yoo madaalamu hammi baase kan galii liigicharra caalee kan Pirimeer Liigii Ingilaandii fi Laaligaa Ispeen qofa ta'eera. Liigota gurguddoo Awurooppaa shanan kanaan maallaqa baasuudhaan seeriyaan Itilii sadarkaa lammaffaadha. Paawundii miiliyoona 700 fi miiliyoona 83 ganna kana kilaboonni seeriyaa Itilii baasaniidha. Ta'us gurgurtaarraa miiliyoona 800 fi miiliyoona 30 argate. Bundesliigaan Jarman paawundii miiliyoona 500 fi miiliyoona 56 baasuun sadarkaa sadaffaa. Liigiin Firaansii paawundii miiliyoona 400 fi miiliyoona 26 arfaffaa yoo ta'u Laaligaan Ispeen paawundii miiliyoona 400 fi miiliyoona 52 sadarkaa shanaffaadha. Liigiin Saawudii Arabiyaa fi Shaampiyoonshiippiin Ingilaandii sadarkaa ittaanu qabataniiru. Maallaqa gurgurtaa taphattootaa irraa argachuun Bundesliigaan Jarman riikoordii qabateera. Riikoordii
British fooyyessuun Liverpooliif kan mallatteesse Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko taphattoota maallaqa olaanaadhaan Bundesliga Jarman irraa Premier League Ingilaandiif mallatteessan ta'uun riikordiin kun akka fooyya'uuf sababa. Keessumaa jijjiirraa bara kanaan sababa waancaa kilaboota addunyaatiin marsaa lamaan raawwatamuun kilaboonni Premier League Ingilaandi maallaqa riikordii ta'e akka galmeessaniif sababa ta'uu danda'a jedhameera. Marsaa jalqabaa qofaan paawundii miliyoona 400 kilaboonni akka Manchester City fi Chelsea dabalatee baasaniiru. Hanga ammaatti kilaboonni Premier League Ingilaandi 20 keessaa 6 jijjiirraa ganna kanaatiin maallaqni baasan riikordii kilaboota isaanis ta'e galmaa'eera. Liverpool, Brentford, Burnley, Sunderland, Bournemouth fi Nottingham Forest yoo ta'an waliigalaan waggoota arfan darban kilaboota 20 liigichaa keessaa 16 riikordii fooyyessaniiru. Kanneen keessaa Manchester City Jack Grealish, Arsenal Declan Rice, Chelsea Enzo Fernandez, Liverpool Florian Wirtz paawundii miliyoona 100 ol baasuun mallatteessuun riikordii liigichaa kilaboota fooyyessanidha. Liigota jajjaboo Premier League Ingilaandiin alaa keessaa akka kilabaatti maallaqa olaanaa bara kana Premier Leaguetti kan ol guddate Sunderlandis ol kan baase Atletico Madrid fi Real Madrid qofa. Premier League Ingilaandiin alaa taphataan maallaqni guddaan itti ba'e Luis Diaz yoo ta'u paawundii miliyoona 65.5 Liverpool irraa Bayern Munichiif kan mallatteesse. Jijjiirraan taphattootaa kun fulbaana tokko yoo xumuramu riikordiin paawundii biliyoona 2.5 ni galmaa jedhame akkuma eegame riikordiin ni fooyyaa kan jedhu ni eegama. Record moves, squad rebuilds and manager shake-ups. We're ready and raring to go. That's a stunner! That is Saka! Whoa, what a finish that is! Wanja Mohamed Saudi Arabiyaatiin kaleessa Al Nassr Al Ittihad injifachuudhaan xumuraaf darbee jira. Gooliiwwan injifannoo Al Nassr kan galchan Sadio Mane fi Joao Felix akkasuma goolii Mohamed Salah Al Ittihadiin baasiin kan galche Steven Bergwijn. Har'a taphni tokko ni taphata amma Al Qadisiyaan Al Hayl waliin ni taphatu garee mo'atee tapha wancaatiif Al Nassr waliin kan taphatu ni ta'a. Al Nassr kana dura bara 2019 wancaa kana fudhatee jira. Yeroo sadaffaaf wancicha fudhachuudhaaf kan murkatu ni ta'a. Jiratii wal qabatee Claudia Cheverin gara Bayer Leverkusen deemuudhaaf dhiyaatee jira. Taphataan dargaggeessi gana 19 kun garee Pep Guardiola irraa gara Erik ten Hag deemuudhaaf kan walii galee garicha keessattis akka goomuudha kan eegamu. Tottenham Hotspur Eberechi Eze fudhachuudhaaf akka dhiyaatedha kan ibsame.